jenne maqaa kee Seyfaddiin. Seyfaddiin ayyee Seyfaddiin amma ati barnootarra dhuftee jirta bakka markazaa bakka barumsaa jirta dhufuutiin kee dhihoo ta'us jechuudha ammam turteettaa iddoo kana Waggaa tokko finne bakka. waggaa keessaniittuu quraanas qaraateettaati maashaallah bareedee deemaa jirti barattee ilmii kana barattee amantii kana barattee ol fageessite maalitti hojjetta booddee meenatti Nama barannes nan barsiisa. Nan sagachiisa. Biyya keenya solaan guddisa jeetaa yaada garuu akka koottis nama baranne barsiisu. amantii kana barattee nama baranne barsiisuu barbaadde nama baranne barsiifta eessaa jalqabda garuu tu wayitii Akkam. barsiisuu Daa'imuma ijoollee xixinnoo irraa reefu alqaayidaarraan jammarsiisa dura karaa. aqiidaarraa jalqabsiiftee barsiifte ahaa qaayidaa isaa kan quraanaa sana baanta Xinnaa. Dura xinnaa irraa guddaa ol ba'u teere. Naamarraan barsiisa. jechuun namni barsiisu kun namoota baay'ee jira fira jira orma jira dura firarraa jalqabda moo ormarraa jalqabda Anuma hundumaa walumatti qabee hunda ijoollee qara 50 ta'atu ustaasni keenyas jira anna gargaaru qara'aatu isarratti qaraasisuu yaada. ahaa barraan ati kallattumaan gara naannoo keetiitti deebitee naannoo sana barsiisuu barbaaddaa jecha ammuma immoo as teesseetu iyyuu sa'aatuma ammaa kana minaalbaata namni sagantaa hankee kana hordofe wanti inni irraa baratu wahii maaltu jira akka namni baratu maal jettaanii mee namni amantaa islaamaa keessa hin jirre akka inni maal ta'u ijoolleen hiriyaa keetiitiin maalitti dhaamtame amma fakkeenyaaf ijoolleen dur wajjin hin taphattu karaa irratti ka wajjin gabaafaa deemaa turte sun ni jira mee namoota akkanaa kanaa maal jettaan mee maal jettaan kara jallinarra kara dhugaatti deebi'an jaanii nan goggorsa daawwas irra tan wannuma bara irra ittan manima akkasuma odoon immoo barsiisuu hin danda'a. Namni hamma si dhaggeeffatu kuni namni hamma si dhaggeeffataa jiru kuni yoo sagantaa kan kee kana kan hordofu ta'e haa baratu diin kana barachuu qaba hin gowwoominaati karaa dhugaa karaa kam jira jedhaa barbaadaati hordofaa jechuu keeti galatoom isatti naa kenna. Jaafar طيب maqaan kee irraanfataan jiru amma kan jara kana hunda irraanfadhee miire kan kee irraanfataan jiru kun Seyfaddiini kun Khaalidii amma hundayyuu haffazee ati Jaafarii kan isaa silaatti tan dhufa Jaafar amma ati fuula duratti barumsa kana barataa jirta diin barataa jirta amantiidha kan ati barataa jirtu kun amantii kana rabbi aboo meeqoo seenaa Jaafar tokkoon sitti hima Jaafarii mi maqaan kee Jaafar namni jedhamu tokko Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam abbaan isaanii obbolaa hedduu qabani wasiila jechuu beekta beeka wasiila jechuu beeka mucaa wasiila isaaniiti Jaafar ibn Abi Xaalib jedhama Abi Xaalib suni mucaa Jaafar jedhamu tokko qaba Jaafar suni waan ittiin beekamuu qaba yoo duniyaa kanarratti maaliin beekama xayyaar jedhama namichi sun nama jabaadha Jaafar namni jedhamu sun waa hedduun beekamaadha tokkoffaa qabeenya illee ni qaba arjaadha amantii islaamaatti illee kan dhufe ijoollummaadhaani Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kan itti amane jechuudha Jaafar sun maqaa ajaa'ibaati kanatti baataa jirtu Jaafar namni jedhamu suni nama akkaan amantii islaamaa keessatti cimaa ture eega amantii isaa baratee cimaa ture barsiisuu keessatti deemee immoo aduwwii yookaanis immoo maal jennaan gaa xalaata amantii islaamaatti xalaatomullee achi deebisuudhaaf illee nama akkaan qabsaa'aa ture nama cimaadha Jaafar seenaan isaa dheeraadha rabbi maqaa kana sii kenneera akkuma Jaafar sana rabbi si haa taasisu hiriyoota keetiin maal jettaan hiriyoota kiyyaan hoggaan baradhee fixe ammuma kana maal jettaan maal dhaamtaaf yoo saramanii yoo naa saraman maal jechuudha akka hiriyoota kootii yoo naa saraman karaa islaaminaa qabsiisu sarmoo jechuun maal jechuudha meenatti sarmoo jechuun yoo ishii jedhan jechuudha ayyee yoo ishii jedhani islaaminaa akka kiyyaa kanatti akka qabatan nattan himaafan deemuun barbaada namni hamma si dhagahu akkuma amantaa kana jaalladheetti dhufe jaallatanii itti dhufanu akkasan barbaade barbaadee mana namatti dhaqamu amantichi nama barbaadee itti dhaqa namatu barbaadee itti dhaqa nama barbaadee itti dhaqa gaarummaan isaa immoo silaa beekama shuuf amantiin islaamaa kun bar qabeenya namaallee ni eega akkamitti eega beektaa qabeenya namaa namni amantii islaamaa hin qabanne yookaan amantii hin eegganne
guyyumarraa mana dhugaatii oola. Horii isaallee qabeenya isaallee of jalaa balleessa. Waan garaagaraa keessa galuudhaan of jalaa balleessa. Agartee hin guba qabeenya isaa kanallee lafa jalaa barreessa. Lubbuu isaallee ni tikfata jedhi. Fayyummaa isaallee ni tikfata jedhi. Akkasuma immoo namaa wajjin illee walitti hin bu'u jedhi. Namni garii nama machaa'ee bara ilma abbaadha argitee taamti. Ilma abbaadha hojjira. Ilma abbaadha suni abbaa isaa jibbeetii miti dhugaatii akkana isa godhe. Dhugaatii irraa immoo wanti isa dhowwu rabbitu iyyuu quraana keessatti namatti hime. Amantii islaamaa keessatti iyyuu dhowwaadha. Irraa fagaadhaa fajtanii bu'u laallak fajtanii bu'u jedhe rabbi irraa fagaadhaa jedhee jennaan iyyii namni irraa fagaata. Irraa fagaadhaas rabbi jedhe kana nageenye namtichi. Kanaafuu iyyuu warra sanaani amantii islaamaa kun bareedduu siitii itti naagalaa jedha artaanii miti. Jazakallah khair. Yoo barattee kaatee xumura irratti naannoo kan kee barsiisuudhaaf qopheedha. Qophiin qaba barsiisuudhaaf. Fixee. Galatoon. Ayyee Idriis. Maasha Allah ati amma baroo jirtaa iyyuu amma akkuma kanattuu imaama fakkaataa jirtaa barate imaama taatee jirtaa. Imaama taatee jirta. Imaamas ta'uu qabda amma. Imaamas ta'uu qabda. Maal jettaan hiriyoota kee warra kutaa 11 yeroo barattu sana namni si wajjiniin ture hin jiru ijoolleen? Jiru. Mee amma asumarraatu si dhaga'anii maal sirraa dhaga'uu qabu? Waan keeriin irraa dhaga'uu qabu. Amma mee jedhiiniin maal haa ta'anu amantii islaamaa kana akkama godhanu? Kufrii keessaa ba'anii karaa amantaa kanaa dhufanii bakka waan araama fi alaala laallatanii sirriitti barachuu qabu akka isaan baratan. Maal nama fayyada amantiin islaamaa? Amantiin islaamaa kun amantaa qulqulluudha. Amantaa duraan uumamee jirus dachii kanarratti jechuudha. Amantoonni kun irra ergasii dhufe deebisee immoo kan ammoo isaanii kufrii dogoggoraan keessa jiran kana keessaa baasee kottaa sallamaadha. Amantaa dhugaa amantaa qabatamaan kana amantaa qulqulluuni kanneen araama fi alaala irraa eeggatanii araama irraa karaa alaalatti ba'anii kanarratti as deebi'aa jettaaniin. Kana keessa karaa amantaa musliimaa deebisee shaadaa qabsiisee bakka karaa rabbii kana qabsiisa. Amma gaafa barattee jettee ati fuula duratti yeroo gabaabaa keessa barnoota kan kee kana barattee fixxee barnoota amantii islaamaa kana barattee maal fixxaa miti achuma ooftee jechuudha xiqqoo achi buttee kaatee innaa bartee jette waan barte kana maatii kan kee deebitee barsiisu jechuudha. Firri kee jiraa mitiire? Abbaan kee jiraa? Haatoo? Maal siin jette? Bakka gaariidha waan bareedaa kiyya silaa yoo ta'e duraanuu warri koo duubaa musliimaa annan jaaladha. Egaa fayyitee egaa naa fayyitee obboleessi kiyya tokko irra hin jira. Egaa sin naa fayyitanii sinii naa ta'ee fi bakka sin sallamaa bakka waan gaariidha bareedatte. Egaa qophoon haadha keetii sanaa yoo waamne hoo amantiitti? Haadha kiyya? Daawwaatti hin gootu nam sallamsiiftu ati? Haadha kiyyaaf abbaa kiyya na sallamsiisuu nan danda'a. Asallamsiisiiti suutumaan baratu barumsa teessee beellama hin qabinii inshaallah asallamanii akka isaan ta'anii yeroo yeroodhaan deemanii akka isaan baratan taasisuu qabda. Hin danda'amu. Si galee? Hin danda'amu. Hayyee jazaakumullahu khairan. Kabajamtoota hordoftoota keenya turtiin nuti har'a obboleewwan keenya warra yeroo dhihoo kana keessatti amantaa islaamaa keessatti walitti dhufne kun jara kana magaalaa Walisoo keessatti jara kana wajjiniin Masjid Al-Ansaar filafiititti fuula duraa Masjid Al-Ansaaritti wal arginee jara kana wajjiniin dabartii qophiin nuti qopheessinee wajjiniin isin dabarsaa jirru kuni kana fakkaata barnoota guddaadha kan nuti irraa fudhachuu qabnu bakka jirutti namni uma xiqqoodhaan amma laa ilaaha illallaatti warri kun kan isaan dhufanii gaariidha jedheetu manni natti mee jennaanan jaalladhe jedhe inni kunis immoo uma kana fakkaatu inni kun dhukkubfatee ka'ee gara dhukkubaa sanarraan kan ka'een iyyi yeroo tokko dhukkubnis sababaa amantii islaamaatti nama fiduufaa ta'a sababaadhuma namaa waan gaarii dabarsu wahii ta'e argamaa jechuudha gartanii. Kanaaf iddoo jirtanutti khayrii keessan hin tuffatina haala gaariidhaan bakka jirtanutti namni islaamaa namni kun nama amantii islaamaatti nama waamuudhaa fi amantii islaamaatti kan nama waamu afaaniin qofa miti arraba qofaa miti gochi namaas nama waama jechuudha. Amma namtichi ati mucaan kun Idriis gaafa ati namticha teessee ilaaltu suma biratti salaataa minni sitti himu immoo salaati amman isumanni si biratti salaatu sanaan iyyii jaallatte ati nama biratti waan gaarii hojjechuun nama waamuudha jechuudha. Kanaaf uummanni keenya hundi isaaniitu bakka jiran hundatti warri suuqii qabanu suuqii isaanii keessatti daawaa godhuu danda'u qabu maal ta'uudhaan haasaa gaarii haasa'uudhaan haasaa dhugumaa haasa'uudhaan waan bareedee dubbachuudhaan hojii gaarii namatti hojjechuudhaan
akhlaaqa gaarii haala gaggaarii nama agarsiisuudhaan daawaa gochuu qabu bakka jirutti jenna. Namni akka jara kana laa ilaaha illallaatti dhiheenya dhufanii jiran immoo bakka jiranutti markazni kun markaza namni dhufee keessatti baratee deebi'ee nama barsiisu waan ta'e jennaan jabaatanii itti qabsaa'anii haa baratanuu haa jajjabaatanuu isiniin jenna. Mee isinis immoo galatoomaatee obboleewwan keenya rabbi isin haa jaallatu isin jaallateera jaalala isaa kana rabbi isin irra isin haa tursiisu. Wannan isinitti dhaammadhu wama lama. Inni tokko naa obsaa. Yoo obsa dhabdanii waan baay'ee dhabdu. Si galee atilleen sabiyyi akii obsan dhabini yoo obsa dhabdee waan guddaa dhabda yoo obsa qabaatte immoo waan guddaatti baata jechuudha. Obsa dhabnaan biyya duniyaa kana keessatti waa wahiirra gahuun obsa malee abadin jiru. Kanaaf jalqabni obsa naa qabaadha tokko. Inni lammaffaan immoo eega obsitee baqqaa nan obsa jettee callifteen taa'iniiti nan baraadhaaf guyyaarraa tarkaanfii tokko akkana tarkaanfachuu hin dhiisin. Barumsa keetti qabsaa'uu hin dhiisin. Obsa keessan hin dhiisina. Amantii keessan irratti jabaadhaa. Rabbi isin haa gargaaru. Galatoomaati. Sagantaa kana har'a asumatti gabaabsine inshaallah marsaa dhufu immoo yoo rabbi walitti nu fide ammoo walitti deebina. Galatoomaan isiniin jedha. Jazaakumullahu khairan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya eega silaatii gaa obboleewwan keenya warra kaanii wajjiniin turre mee hamma daqiiqaa muraasa isaan ijoollee kana wajjiniin kan nu barsiise isaan markaza kana keessatti isaan maali isaanis eenyusi maal hojjetaaranii maal godhu bakka kanatti kan jedhume mee isaaniin immoo daqiiqaa muraasaaf wal barree kaanitti deebina. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wal barragaasinillee maqaa keessanillee nutti maati markaza kana keessatti bakka amma jirru kana keessatti maaltu jira maal gootu asitti maal hojjettu? أيه بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد أني مكانك يا تمام كادرين جرما تمام كادر أيه تمام قدر لا تعلم قدينا شواكب اللي تاكنا ما شاء الله أنا أميات لالدي أيه بو أمية جرمتي أيه أسرع وليسو مقالة إرا كيلومتر صدوما fagaatti jechuudha. An asitti eegan dhufeeti yookaan markaza kana keessa asumatti illee baradhe asuma illee jira jechuudha. Markaza kan dur bara 2005 asitti baradhe eegasiiti immoo ani asumatti hafe jechuudha. Barumsa asitti barattanii asumaan asitti haftan. Maal hojjettu asitti? Asitti gaheen kiyya eegasiiti hin barsiisa. Ijoollee hin barsiisa. Sani. Asitti barumsa barsiisuu irra jirtu jecha. Barumsa barsiisuu maali? amma. Maal barsiiftu? Kitaabban illee quraana illee akkasuma hifzii illee ijoollee kitaaba qaraa'isuu illee akkasuma san irra jira jechuudha. Markazni kun waggaan isaa dheerate? Markazni kun eegaleeti bara kuma nuun dura waggaa 4 jira bara 2002 kan inni eegale bara 2002 har'a waggaa 16 isaa qabataa jira jechuudha. Amma barumsa kana keessatti sa'aatiin isinii gabaabsaafanii as keessatti yeroo barattanu kana keessatti ijoolleen warri akkanaa haaraan amantii islaamaa turre dhufan kun kan asiin duratti dhufanii asitti baratanii ba'antu jira moo jaruma kana irratti reef eegala? Lakki wanni kun eegalame buleera tureera. Kanaan dur ijoollee barattoota akka markaza naannoo kaniitti kun kan itti eegalame gabaabinaan jechuudha. Yeroo asirraa bahameetiin ganda magaalaa kaanii baadiyyaa deemaniitiin ilaalamu masjidni osoo jiru masjidni cufaa jira ture. Masjidni cufame san bansiisuuf maal gochuu qabna jechuun uummanni kun koree masjida kanaatii fi imaamni masjida kanaa Sheekh Muhammad Nur Muhammad jedhamuun kun isaan shuraa gochuu eegalanii maal gochuu qabna akkamitti fala gartee naannoo kanii akkam yoo goone falli kun argama jechuun shuraa godhamee kaa'amee eegalame. Yeroo eegalamu akkam goona yoo xiqqatee nama gartee finnee
nama kudhaniin eegallee dhamee nama kudhaniin eegalame awwala jechuudha. Barataa nama kudhaniin eegalame barattoonni sun asuma godina Shawaa Kibba Lixaa kan naannoo nama kudhan gaafa jettanu namoonni kun namoota haaraa osoo hin ta'in nama duraan kitaaba baratanii fatanaadhaan seenan jechuudha. Nullee sanirraa naannoorraa fudhatamanii eebbifamanii bahanii akka ganda isaanii deebi'anii yookaan masjida isaanii banan jechuuf akkasitti eegalame. Amma rakkoon kun kan inni maddaa jiru yenna teessanii naannoftanii ilaaltanuu naannoo kana keessatti masjidni jira ijaarame. Garuu cufaa taa'aa jira. Garuu cufaa taa'aa nama dhabuurraa kan ka'e. Masjidni cufaa taa'aa kuni nama dhabeeti. Nama dhabeeti. Akkamitti masjida kana bansiifnaa? Bansiifnaa jechuudha. Hojiitti galchinaa. Kanaaf akkasitti eegalame. Yoo eegalamu humni hin jiru akkuma beektan godina kan keessa musliimni illee jiraatus harka hedduu jarakaantu baay'ata waan ta'eef musliimni xiqqeenya irraa kan ka'e nama magaalaarra jiruun fi obboloota takka dubbisuudhaan barataa 10 irraa eegalame. Barataan 10 kun yoo dhufanii naannoo godina Shawaa Kibba Lixaa kan aanaa keessaa dhufan. Aanaan godinni Shawaa Kibba Lixaa kun aanaa hedduu of jalaa qaba. Aanaa 10 of jalaa qaba. Aanaa 10 keessaa yoo argame jedhameetiin ture garuu aanaa gartee ijoolleen kun keessaa dhufan kun namni argamuu hin dandeenye musliimtu argamuu hin dandeenye jechuun danda'ama. Naannoo saniin argamne naannoowwan kaanirraa dhufanii deebi'anii galanii hojii isaanii eegalan. Itti fufanii barnoota itti fufa waggaa 2 baratanii asirraa bahanii naannoo irratti imaamma ta'anii akka ijoollee qaraayisan akka uummata gara islaamaatti yaaman akka masjida banan warra asallame akka barsiisan ammallee uummata haaraa gana islaminaatti hin deebine islaminaatti deebisuuf jecha akkasitti rakkoo furuudhaaf akkasiin kaa'ame asli jechuudha. Eegasii saniin itti fufee waggaa 2 baasee marsaa 3 waggaa 2 baase. Eegasii as deebi'amee shuraan godhamee waggaa 2 kun nun baasu waggaa takka deebisuu qabnaa yoo waggaa 2 goonu kufriin seeneetiin naannoo kan waggaa 2 yoo turu ammanni as turu kanatti zamannumti inni waggaa 2 inni asitti fixu kun iyyuu miidhaa biyyarraan gahaa jira kan jedhamu eegasii ani immoo amma itti dabalameera jechuudha anillee keessa jira shuraan kun godhamee waggaa takkatti haa deebi'u waggaa takkan kana keessa barnoota hedduu barate jechuu osoo hin ta'in haga ta'e nama salaachisuu haga danda'u haga uummata deebisee gara islaminaa qabsiisee quraana illee qaraasisuu danda'u uummata illee daawwaa gochuu danda'u jechuun waggaa takkatti as deebi'e jechuudha. Waggaa takkatti inumaayyuu marraa takka ji'a jaallee goonerra rakkina irraa kan ka'e jechuudha. Ji'a jaha godhame ji'a jahaan baratanii warreen bahan warra amma as jiran keessaa barattoota duraan eebbifamanii bahan keessaa illee ni jiran jechuudha. Warri ji'a jaha baratanii bahan jechuudha. Kanaaf jarri galanii hojii guddaa hojjetu jiran jarri sun illee jechuudha. Akka godina kanaatti bal'inaan irraa eebbifamee bahee dhaqee kaayyoo keessan masjida cuccufamee jiru kana banuu eegalaniiru. Daawaayyuu eegalanii nama barsiisuu eegalaniiru. Kanuma ijoolleen akka ijoollee mucaasa kana akkasa kana warri dhiyeenya sallamanne jedhan jarra akkanaa kuni markaza kana keessaa qoodan qabanii barachuutti. Barachuutti qoodan ni qaban. Nuti asitti yoo barsiifnu sadarkaa 3 baratama. Sadarkaa 3. Sadarkaan 3 sun tokko warreen akka isaan kanaa shahaadaa qabatan ni fudhanna. Lammata naannoo musliimni hin jirre hir'inni musliimaa jiru, hir'inni daawaa jiru, hir'inni nama barsiisuu jiru barbaanneetiin nama musliima ta'ee naannoo sanitti namni qara'u hin jirre finneetiin namni sun dhufee asif barate jechuudha. Gaafa asif baratee quraana qaraa, quraana buusaa, kitaaba illee itti fufaa, deebi'ee biyya galee akka inni hojii hojjetu, akka inni dalagaa dalagu boona jechuudha nama san jabeessine. Amma nama asirraa waggaa takka akkasitti dhufee waggaa takka baratee asirraa deebi'ee galee hojii hojjetee namni takkichi jechuudha. Ganda takka naannoo takka musliima godhee jira jechuudha. Barataan asirraa bahe. Naannoo tokko mulu qabalee takka mulu musliima godhee as keessa illee ni jiran barattoonni akkasii jechuudha. Amma yoo dhagahan isinitti dhufuu namni yoo dhagahe haa dhufuu biyya kana. Namni biyya kana haa dhufuu. Walaakin waan ittiin dhufu illee hin barbaachisa. Nu godina kana akkuma ijoolleen kun dubbatan dhageessanii jirtanii Shawaa Kibba Lixaa baay'ee asli musliima ture. Musliima ture baay'inni musliima ture wanti nama hakiiku seenaan haa hafuuti har'a namni qaamaan biyya kan keessa deemeetiin ilaale ni arga. Maali ragaan kanaa yoo jettan seenaa kaan ka durii fagoo sana dhiisi. San dhiisiti qabatamaa waan argutu jira. Sun maali yoo jettanii
fakkeenyaaf baadiyyaa keessa yoo deemtan ganda takka kaafiratu baay'ata walaakin maqaabirri musliimaa baay'ee bal'aatu jira. Ajaa'ib! Maqaabirri musliimaa amantiin hin jiru namni hin jiru. Nama takka argitanii nama lama argitanii nama sadii argitanii namuu hin jiru kun gan maqaabirri musliimaa ganda takka gaha. Ganda takka gaha baay'inni isaa jechuudha. Kun maali jennee yoo qorannu asliitti jechuudha. Asliitti naannoo kan yookaan ganda san yookaan musliimat ture. Musliimat ture. Kaafirri hin jiru musliimatu ture. Har'a garuu manni kafaraadhaa daawwadhaanis ta'e faayidaadhaanis ta'e deddeebisu irraa kan ka'e uummata keenya nurraa fudhatanii jiran jechuudha. Jazaakumullahu khairan. Kanaaf inshaallah hordoftoonni amilteenis taatan uummanni islaamaa naannoo biraa jiraattan godina kan ilaaltanii kan beektanii ofii keessanii dhuftanii osoo ilaaltanii kan agartee ijaan bartaniidha jechuudha. Seenaadhaan ala kan qabatamaan dhuftanii qaqqabdanii ilaaltanuudha. Kanaaf koottaa gara keenya ilaalaa. Uummanni biyya kanaa akka nama naannoo kaanii raddi namatti hin godhu deebii namatti hin godhu daawoo bicha barbaada. Ijoollee kanarraa dhageessanii abbootiin keenya haadholiin keenya nurratti dheekkama hin goonee jedhanii dhugaa dheekkama hin goone wanni isaan dheekkama hin goone amantaa islaamaa kana jibbuutti hin jiran jechuudha. Nuti daawwaa hin qaqqabsiifne malee jechuudha. Kanaafuu akka naannoo biraatiin takkaa miti. Akkaataa inni itti jiraatu iyyuu maxxanee uummata islaamaa fakkaatee jiraatu. Yoo baadiyyaa baatan gabaabinaan jechuudha. Yoo baadiyyaa baatan uummata kaafiraa uummata islaamaa waliin jiruutu jira. Yoo wanti inni eeggatu foon bichaa yoo hin nyaadhu jira malee warra laa ilaaha illallah jedhu akkasumaan Allahu akbar subhaanallah warra jedhamtu jiru beektanii kan kun uummata islaamaa kaafiraati. Uummata islaamaa waliin jiraatu irraa kan ka'e jaalachuu irraa kan ka'e jechuudha. Kanaafuu daawaan keenya yoo qaqqabeetiin jedhu uummata gartee deebi'uu danda'u uummata nu dhufuu danda'u waliin jabaannee gara keenya dhuftanii nu gargaartanii waliin taanee uummata gara islaamaa yoo deebisne shawaan hundi ni deebi'a jechuu abdii qabna. Shukran jazakumullahu khairan. Galatooma sa'aatiitu nu jalaa dhume inshaallah yeroo biraa walitti deebinee bal'inaan waan kanan kaafna yoo rabbi jedhe guddaa galatoomaa isiniin jenna isinillee ulfaadha. Namni maal fakkaata haalli isaa? Fiqihii jennaan mataan irraa fuudhamee dhufe gara kanaa fuudhamee walakkaa wayiitti waa hafee baratuu dandeenya.